daangaa naannoo Tigraay Amaaraa fi Affaaritti humnoota TPLF fi qaamolee mootummaa wajjin ta'uun lolan gidduu ammallee waraanni gaggeeffamaa akka jiru mootummaan naannoo Affaarii fi TPLF beeksisan. Guyyoota muraasa dura eegalee daangaa naannolee Affaarii fi Tigraayitti lolli gaggeeffamaa jiru gama lamaan irraayyuu lammiilee nagaan miidhamuu jiraattonni himaniiru. Mootummaan naannoo Affaar humnoonni TPLF karaa ab'aalaa daangaa ce'uun Affaar seenanii haleellaa qaqqabsiisaa jiru jechuun himate. Haleellaa jimaataaf sanbata darbe TPLF meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan raawwateen hedduurra gaagaamni lubbuu ga'eera. Kumaatamatti kalakkaa'aman ammoo haleellicha dheessuuf jecha qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru jedha mootummaan naannoo Affaar ibsa baaseen. Ameerikaa ka jiraatan bakka bu'aan TPLF ambaasaaddar Fissaas Gadoom gama isaaniin gama Eertiraa fi hidhattoota faannoo naannoo Amaaraatiin ammallee waraanni gaggeeffamaa jira jechuun BBC'tti himan. Naannolee waraanni itti gaggeeffamaa jiru ibsuuf haalli hayyamu hin jiru. Odeeffannoon bal'aa fi guutuun koomaand poostii waraanaarraa waan hin baaneef ani achii fi as waraanni jira siin jechuu hin danda'u. Haa ta'u malee waliigalatti gama Eertiraa fi faannoo Amaaraatiin waraanichi hin dhaabanne waraanaa jiru. Mootummaan Tigraay rakkoon karaa nagaa hin furamne tokkollee hin jiru jedhee amana. Itoophiyaatti rakkoon qaqqabe, Tigraayitti rakkoon qaqqabe siyaasaan furamuu danda'a. Haa ta'u malee harka tokkoon harka walitti rukutuu akkuma hin dandeenye gama kaaniin murannoon jiraachuu baannaan bu'aa hin qabu. Nutis karaa nagaatti amanuu keenyaan gama hundaan marfamnee gara jabinni hammi kun osoo nurra gahu nagaaf carraa haa kenninu kan jedhu. Haala qabatamaa waraana kanaa laalchisee ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa yaada dabalataa argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee raadiyoon Jarman Deutsche Wellen naannoo Amaaraa Waag-Himraa Abargellee Kaaba Gondar Maayisabirii fi Addi Arqaay waraanni akka jiru eeruun ammaan tana bakka waraanni itti gaggeeffamaa jiru ministeera raayyaa ittisa biyyaatti qindeessaa hojiilee ijaarsaa akka ta'an Jeneraal Baacaa Dabalee guyyoota dura gaafate lolli xixiqqaan ammallee adeemaa jira deebii jedhu argateera. TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa xaxatee ba'e malee waraanni dhaabateera wanni jedhamu hin jiru. Gareen kun hanga hin bannetti waraanni itti fufa bakka eeraman kanatti walitti bu'iinsi xiqqaan jira. Garuu kana jechuun bakka kaanittis waraana hin banan jechuu miti. Kanaafis humna waraanuu garee kanaa laaffifnee haga dhabamsiifnutti waraana gochuun isaa hin ooluu jedhan Jeneraal Baacaan. Dhaggeeffattoota keenyaa gudditti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Dippiloomaatonni olaanoon Ameerikaa torban dhufu daawwannaa hojii guyyoota afuriitiif gara Finfinnee Kaartuumii fi Riyaaditti akka imalan ministeerri haajaa alaa biyyattii hime. Gaanfa Afrikaatti ergamaan haaraa US David Satterfield fi assistant secretary Moolii fi aangoota olaanoo torban dhufurraa kaasanii Itoophiyaa, Saawud Arabiyaa fi Sudaan daawwachuuf jiranii jedheera. Kaayyoon imala gara Itoophiyaa aangoota Ameerikaa kunniin Itoophiyaan akka walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru dhaabduuf gargaaruufi jedha. Moozaambikitti yakkamtootni mataa nama moluu gurguruuf irraa muranii jedha poolisiin. Gareen yakkamtootaa nama mataa molate kana maamila isaanii biyya Maalii jirutti gurguruuf turan. Wayita maamilli isaanii jalaa baduu mataa kana akkuma muranitti magaalaa Muwandiiwaa keessatti gatanii badanii jedha. Lammiileen Moozaambiik tokko tokko buqqeen sammuu namoota mataa moluu warqee of keessaa qabaa jedhanii amanu. Sudaanitti humni waraanaa namoota hiriira ba'an irratti dhukaasuun namoota lama ajjeesuu rogeessi Sudaan namoota miidhamaniif gargaarsa godhu hime. Onkoloolessa darbee fonqolcha pirezidantii biyyattii irratti raawwatame hordofee mormii humna waraanaa irratti taasifamaa jiru irratti namootni hedduun ajjeefamaniiru. Ajjechaa Kaartuumitti namoota lama irratti raawwatame jedhame ilaalchisee aangoonni biyyattii homaan jenne. Weerarri koronaa vaayirasii namoota sooreyyaa addunyaa kanaa caalatti qabeenya isaanii akka dabalu yoo taasisu namoonni baay'een ammoo gara hiyyummaatti akka galan godheeraa jedha gabaasni dhaabbata miti mootummaa Oxfam. Odeessaaleen gaggabaaboon irraa haganuma. Ministeerri muummee Abiy Ahmed naannolee fi bu'uura misoomaa waraanaan miidhaman deebisanii ijaaruuf yeroof maallaqni akka barbaachisu hawaasa diyaaspooraatti himan. Naannoo Amaaraa keessatti qofa sababa waraanaan kan buqqaan namoota miliyoona 1.4 keessaa 1.2 qe'eetti deebisuu, tajaajila telekominikeeshinii guutummaatti deebisuu fi tajaajila ibsaas naannolee muraasaan alatti bakka hedduutti deebisuu akkasumas dhaabbileen fayyaa tajaajila ijoo eegaluu himan. Sagantaa irbaataa diyaaspooraa Itoophiyaa irraa galii walitti
jalqabuuf godhame irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed diiyaasporaan biyyatti waan gochaa jiruun dabalataan biyya keessa jiraatu keessatti tokkummaa akka qabaatu dhaamaniiru. Tibba dhalattootni Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa deeggaruu ibsuuf biyyatti deebi'anitti hiikamuun namoota siyaasaa fi mariin ministeerri muummee Abiy pireezidantii Ameerikaa Joo Baayiden waliin bilbilaan godhan miira deeggartoota mootummaa gariin miidhuu quba qabaachuu fi bu'uurri murtee isaanii hundaa faayidaa biyyaa ta'uu dubbatan. ማንኛውም ነገር ስንወስን nuti murteewwan keenya hundaaf ulaagaalee bu'uuraa sadii qabna. Inni duraa birmadummaadha. Birmadummaa Itoophiyaa irratti namni dhuunfaas mootummaanis yeroofillee kan mariif dhiyeessu akka hin taane hojjettoonni komatan. Keessumaa hojjettoonni kutaa biyya kibba lixa Kaameruun ajajawwan bulchaan naannichaaf kantiibaan magaalaatiin kennameen istaadiyeemitti argamanii tapha daawwachuun hundaafuu dirqamaa jedhameeraa jedhu. Murteen kun erga taphawwan muraasni magaalaa Limbee keessatti daawwattootni muraasni istaadiyeemii keessatti argamanii gaggeeffameen booda ka darbedha. Lixa Keeniyaatti laga Yaalaa jedhamu haroo Viktooriyaatti yaa'u keessaa yoo xiqqaate reeffi namoota 20 argamu gareen mirga namoomaa hiikaa Afrikaa jedhamu hime. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Naannolee Amaaraa, Tigraay fi Affaar keessatti namoonni 100,000 lakkaa'aman yaala fayyaa lubbuun turuuf isaan barbaachisu dhabuun daran isaan yaaddessu koreen fannoo diimaa idil addunyaa beeksise. Tigraay keessatti sababa qorichi hin jirreef dhukkubsattootni qoricha yeroon irra darbe fudhachuuf dirqamaniiru jedhe. Beekaatuma dabalee isinitti hima. Dhaabbileen fayyaa sababa waraanaan manca'aniiru. Dhiyeessiin meeshaalee fayyaa fi qorichootaas sababoota waraanaa deemaa jiru rakkoo nageenyaa fi ulaan cufaa ta'uun hanqinni guddaan jira jedhe koreen fannoo diimaa idil addunyaa. Naannoo Amaaraa keessatti sababa dhiyeessiin qorichaa hin jirreef hospitaalonni tokko tokko cufamuu fi namoonni dhukkuboota lubbuuf yaaddessaa ta'an qaban guyyaa guyyaan du'aa jiraachuu himeera. Dhaabbileen fayyaa tajaajila waan hin kennineef hedduun isaanii bishaanii fi ibsaa waan hin qabneef haadholiin manatti dahuuf dirqamaa jiru jedhe. Qorichi ibsaa kibxata baaseen Tigraay keessatti hakimoonni meeshaalee wal'aansaa fayyaa akka giloovii fi meeshaalee baqaqsanii hodhuu silaa yeroo tokko qofaaf tajaajilan bishaaniin dhiqanii nama biraaf itti fayyadamaa jiru jedhe. Wanti madaa ittiin dhiqan waan hin jirreef bakka tokko tokkotti hakimoonni madaa dhiquuf ashaboo fayyadamaa jiru. Bakka kaanitti ammoo qorichoonni yeroon irra darbe sababa hanqinni jiruuf dhukkubsattootaaf kennamaa jiraachuu koreen fannoo diimaa idil addunyaa himeera. Rakkoon kun lubbuu namoota 100,000 lakkaa'amanii balaaf saaxilee akka jiru hime. Qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaa keessaa qooda qaban marti gargaarsi namoomaa barbaachisaan osoo hin barfatin kanneen rakkoo keessa jiran akka dhaqqabu haala mijeessuu akka qabanis gaafateera. Iddoowwan namoonni sababa waraanaan miidhaman jiranitti gargaarsa yaala fayyaa fi kan namoomaa itti fufee akka jiru kahime koreen fannoo diimaa idil addunyaa haleellaa qilleensaan namoonni miidhamuu dabalatee lolli itti fufuun akka isa yaaddessu ibseera. Instituutiin qorannoof qo'annoo Oromoo rakkoolee afaan Oromoo sirnaan barreessuun walqabatan irratti hojjechaa akka jiru hime. Baatilee 3 dura dhimma afaan aadaa fi seenaa Oromoo irratti qorannoof qo'annoo akka godhu labsiin aangoon kennamee fi ka'undaa'e instituutichi caaseffama ittiin gaafatamummaa itti kenname ba'uuf isa dandeessisu diriirsaa jiraachuu hima. Koreen waaltinaa afaan Oromoo biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa jalatti waggoota dheeraaf hojjetaa ture bifa haaraan instituutii kana jalatti ijaaramee hojiitti akka jiru instituutii qorannoof qo'annoo Oromoo keessatti dursituu garee qormaata galmee jechootaa akka ta'an kaadhimamtuu PhD Mitikkee Bitawulliin ni dubbatu. Biraanuu Gammachuu hojiilee waaltina afaan Oromoo fi afaan Oromoo sirnaan barreessuun walqabatan hojjetamaa jiran irratti kaadhimamtuu PhD Mitikkee Bitawulliin dubbiseera. Qormaanni afaan Oromoo ergi qoratamuu jalqabee bara 1985 fakkaata yeroo jalqabeeyyuu biiroo aadaa fi turizimii jalatti jalqabee san booda dhimmamtoota adda addaatii wajjiniin wal keessa dhufuudhaan kan jalqabe yeroo sanatti jechuudha. Biiroo aadaa fi ispoortii, biiroo aadaa fi beeksisaa, biiroo aadaa fi turizimii keessa warra jiraniin walitti dhufan yeroo sana kan hojii sana jalqaban jechuudha bara 1985. Sababni dhimmamtooti kun barbaachisaniif immoo wantinni al tokkotti hawaasa keessatti diriirii al tokkotti hawaasa keessa waan galuu danda'u miti. Kotti fudhatama waan argatu miti. Biiroo keenya qofaan wanta hawaasa bira ga'uu waan hin dandeenyee fi qaamni kuni dhufanii faana ta'anii hojjetu jechuudha. Inni miidiyaa irratti hojjetu waan asitti waan ta'e sana fuudheen karaa miidiyaatiin inni biiroo barnootaa hojjetu sirna barnootaa keessa
inni yuunivarsiitii keessaa barsiisu bakka barsiisutti maanuwaalii adda addaa waan qopheessu waan sana keessatti barattoota biraan salphaadhaan akka ga'uu danda'u sanaan kana yaadameeti koreen kun kan hundaa'e maaliif hundaa'e yoonaan jettee bu'aan hawaasni sanaa immoo yeroo baay'ee nuti kan nuti maxxansiisnee baasnu wiirtuu irratti wiirtuu kan jedhamtu joornaalii tokko qabna. Wiirtuun kun amma jildii 14 irra geessee jirti. Lammata immoo akkuma beekamu jechoota adda addaa jechoota achitti koree waaqinaadhaan moggaa'an immoo kallattiidhumaan galmee jechoota qopheessinu qabna. Gareen qormaata galmee jechoota jira. Galmee jechoota afsadee aflamee qopheessinu sana keessatti akka inni hammatamu goonee ol keessisna jechuudha. Kanaaf amma yeroo kanatti koreen kun fooyya'ee namoota daddabalatee hayyoota daddabalatee wantinni wiirtuu tokkorraa madda waan ta'eef akka saayinsiisaattis iddoo garaagaraa taa'ee namni dhiyeessuu ani Tigisti Gammeeti. Itoophiyaa keessatti hooggantoonni fi miseensonni paartii siyaasaa shakkamanii to'annoo seeraa jala turan himannaan isaanii addaan citee mana hidhaatii bahan jalqaba ji'a amajjii keessa jiru kanaa ture. Murtee mootummaa kana ilaalchisee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Lagasa Tulluu ibsa amajjii 7 bara 2022 kennan amma tokko si yaadachiisudha. በጸጥታ አካላት ተጠርጥሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ የጥፋት ደረጃ humnoota nageenyaatiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa gurmuulee shororkeessotaa wajjin hojjechuun isaanii akka biyya ganuutti akka ilaalamu amananii gochaalee isaaniitiif gaabbanii kanneen dhiifama gaafatan sadarkaan balleessaa isaanii xiqqaa akka ta'ee fi mootummaan balleessaa isaaniirraa deebi'anii jiru jedhee dhimma isaanii gara laafinaan ilaaluudhaan kanneen adda baaseef namoonni baay'een dhiifamaan akka gadhiifaman taasifamanii jiru. Mana hidhaatii gadhiifamuu hooggantoota fi miseensota siyaasaa amma tokko kanarratti hawaasa biraa yaada adda addaatu dhiyaata. Marii biyyoolessaa mootummaan geggeessuudhaaf karoorse